nama sagal makiinaa abbaa teessoo afurii keessatti nama sagal. Teessoo afurii jechuun shufeeraaf tokko kan nama sadi bicha teessoo sadi irratti nama sagal fe'anii deemuuf turan. Garuu Waaqayyoon immoo laa'a jedhee nu oolchee kaleessa hin deemne har'a diida deemuudhaa fi shamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa haadha suufii nagaa keessanii nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha obboloota koo nagaaf gaarii qaaliif qashtii warri keessaas alaa seenaa keessan hordoftan nagaaf jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Seenaan keessan har'a diida deemuudhaaf kaleessa ture. Akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekan kan nama karoorsus rabbiin malee nama muti. Kanaaf kaleessa deemuuf turre ala garuu otoo nuuf hin mijatiin wanti hundinuu akka namni yaade otoo hin taane akka rabbii yaadedha. Kaleessa balaa ijoolleen dhukkubsatteen bakka deemuudhaaf ka'an torbee tokkoof ji'a tokkoof bakka karoorfatan jarri koo afanii jiru jechuudhaan isaan shaanxaan koo akka lafa kanatti ilaaltanitti akkuma tazagaajjaatetti aftee jechuudha. Kanaafiyyuu torbee tokkoon dura ji'aan dura karoorri kan ba'e garuu akka rabbiin malee akka namaan ta'u. Kanaaf bakka kaleessa yaanni sana hin hafne har'a moonii deemnaa jedhan. Mee har'as rabbitu beeka. Kanaafiyyuu seenaa keessan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Daandii nagaa siifaa ta'u jedha. Na eebbisaa hundi keessaniyyuu bakka nagaa hoolaa bakka nagaa bulaa amtuun isin hin argin gaariin isin hin darbin. Warri subscribe na gootanis eebbifamaa galatooma. Warri ganaa dhuftanis subscribe na godhaa. Kunoo shaanxaan akkuma argitan lafa kana jirti. Amma gara daandii sa'aatii daqiiqaa yeroodhaan booda ni deemna yoo rabbiin jedhee. Innaa nagaanaa ta'aa tsalootii godhaa nagaan bayi nagaan galii jedha. Kanaafiyyuu waa hundaafiyyuu kan hojjetu rabbiidha. Innaa jarri koo yeroo deemuudhaaf ka'anii yeroo niitiin kiyya deemuudhaaf kaatu yeroo shaanxaa ishii qopheeffattu Waaqayyoon anti kan deemtu har'a miti boruu jedhe. Kanaafiyyuu ijoollee mana barumsaa geessite yeroo mana barumsaatii deebi'an dhukkubsatanii manatti afanii jechuudha har'a. Ani immoo kadhannaan koo maal seetan makiina tokko keessatti nama sagal. Nama sagal jechuun baay'ee ulfaata. Ka daa'ima iyya daa'imaa laalaa. Silkii isaanii achi keessatti banamu laalaa. Dhugaa Waaqaan tsalootiin kiyya gaafa ishiin hin deemna. Makiina guddaadhaan miti makiina xiqqoodhaan deemna naan jettu tsalootiin koo maal seeta yaa Rabbi. Maaliif seetanii uummata kiyya deemu miti kan nama gaddisiisu. Gonnii tokkotti deemtee lafa sa'aatii meeqaa gonnii tokkotti kulaalitii tokkoon deemtee achi ga'u lammataan dhukkubbii sammuu achi keessa jiru baay'ee tokko ulfaata. Kanaafiyyuu deemichi keenya kalee afee har'aa yoo rabbiin jedhee akkuma laaltan kana seenan keessaa shaantaa ishii guyyaa lamaan dura qopheeffattee lafa godhattee akkasumas immoo kan jaraa kaleessaa gara halaatti gadi guurrameetti indaganaa ol deebi'ee. Kanaafiyyuu daandii nagaa siifaa ta'u seenaa keenya seenaa koo bushee keenya garabittii teenya saree teenya qaalii teenya naan jedha. Daandii nagaa siifaa ta'u naan jedha. Naa uummata koo uummata nagaaf jaalala. Akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekanii jette haati koo. Kan nama baasus rabbi kan nama galchus rabbiidha waan ta'eef namni dura karoorsaa ni karoorsina hundi keenyayyuu garuu karoora keenya keessatti rabbiin dursuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Kanaafiyyuu obboloonni koo akka kiyyaa mana namaa keessa jirtan yeroo baatan Waaqayyoo keessan durfadhaa rabbiin keessan isin dura haa ba'u. Jarri ka'ii malee hin beekan. Ka'ii deemii qophooftee minaamin hin jiru isaan bira wanta akkasii hin jiru. Kanaafiyyuu maal gootu seetan isin lafa dira Waaqayyoo keessan dursaa kadhannaa godhaa. Kan rabbiin jedhe malee hin ta'u bara. Kan rabbiin jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u. Kanaafiyyuu obboloonni koo mana namaa keessa jirtan of hin dadhabinaa of hin nuffinaa. Jarri akkasuma warri haara dhuftan keessatti iyyuu baay'ee tokko ulfaata waan ta'eef amma dhaqxanii itti bartanitti amma maalummaa namaa itti bartanitti amma maalummaa nama sanaa dhagni keessaniif dhagni isaanii wal fudhatutti baay'ee tokko ulfaatti jireenyi biyya ormaa. Kanaafiyyuu jireenya biyya ormaa dandamachuudhaa fi jabaachuu of yaadachuu sammuu ofii dhaggeeffachuu waan hojjetan irratti sammuu ofii hunda kennanii qaama ofii hunda kennanii hojii ofii hojjechuu. Innaa bu'aa bahii hedduu qabdi biyyi ormaa. Bu'aa bahii hedduu qabdi. Kan sitti tolee siif mijate teessumni isaa maal isaan beekan isaan kaanan ka'uudha deemnan deemuudha.
dhaabbadhu taa'ii nyaadhu dhugiin hin jiru isaan bira jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni keessa jirtan waan akkasii ni beektu. Warroonni immoo gana haaraa dhuftan ta'ee haaraa taatanii keessa jirtan immoo wanti kun maali jettanii of gaafachuu dandeessu. Annaa seenan keessan akkasiin haala kanaan shaantashii qopheeffattee uniformii ishii suufii ishiitti nannaqattee waan biraa maalitti naqanna suufii keenya fi wantoota akkas barbaachisan bijaama kun ammatti naqaan jira laala suufiin amman bal'atu laala. Annaa akkasuma obboloonni akka kiyyaa jabaadhaan isiniin jedha jabaadhaa rabbii keessan dursaa waa hunda irratti waan jiru irratti isiniin jetti seenan keessan kun waan shaantaa kiyya itti nannaqachaan jira. Guyyaa lamaan dura itti naqame. Kaleessa akkuma isiniin jedhee hin hafne har'ammoo yoo rabbiin jedhee ni deemnaa. Kanaafiyyuu hundumaafiyyuu rabbiin dursuun barbaachisaadha. Waaqayyoon immoo bakka nagaa nu baasee bakka nagaatti nu deebisu mana nagaa baanee mana nagaa nu geessu isiniin jedhaa. Uummata koo uummata qashtiif jaalalaa warroonni seena keessan jaalattan subscribe godhaa. Seena keessan jajjabeessaa. Wal jajjabeessuun haada keenya haa ta'u. Suufii kana keessa immoo guyyaa tokko baanee guyyaa itti qabreeffataa jennee waa adda wal barsiifnutu jira. Har'aaf garuu suufii keenya keessatti bannee suufii keenya shaantatti nannaqachaa akkuma argaa jirtan wantoonni shaantatti naman kun suufiidha malee wanti biraa akkas wanti bareedu hin jiru. Bareeduunis uffachuunis biyya ofiitti kolfuunis taphachuunis yoo hojjettes yoo nyaattes yoo uffattes yoo filattes yoo dhiqattes bareedumni biyya ofiitti maatii ofii biratti haadha abbaa ofii biratti hiriyaa ofii biratti asitti uffattees bareeddees nyaattees dhugdees saniin shiisanuma gwaadaan namaa gwaadaadhuma namaatii jechuudha. Kanaafiyyuu seenan keessan kun akkasitti ishee bira jettee uffata ishee uniformii ishee suufii ishee uniformii miti suufii jedhama. Suuf ana biratti kabaja guddaa qaba jechuudha. Kabaja guddaa suufiin kun kabaja guddaa qaba. Kanaafiyyuu suufii keenya kabaja haa kenninuufi hojii keenyarree kabaja haa kenninuufi yeroo keenyafirree kabaja haa kenninuufi ofiirfirree kabaja haa kenninu dhaamsa koodha. Warroonni seena jaalattan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa bakka nagaa oolaa bakka nagaa bulaa. Amtuun isin hin argin gaariin isin hin darbin daandii carqiisiifaa ta'uu naan jedha. Seena keessan eebbisaa. Isin hin jaaladha isin hin kabaja uummata nagaa akkas goote seenan keessan kunoo mee isin immoo mee akkami jiruun biyya ormaa maal fakkaatti? Biyyi ormaa fi haati ormaa garaagarummaa takka hin qaban. Haati ormaas biyyi ormaas saniin shiisanuma. Garuu yoo tooftaa qabaattee keessan ni darbitaa. Maalummaa biyya ormaas keessan ni darbitaa. Jireenya biyya ormaas keessan ni darbitaa. Jabaadhaa. Dhaamsa koodaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa bakka jirtanitti amtuun isin argi kaalsii luka keessanis godhachuu hin dagatinaa. Hin qorraa waqtiinsa waqtii qorraatiin isinin jedhaa. Uummata koo jaalalaaf qashtii alas keessas warri jirtan warri seenaa jaalattan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa akkasiin babbareedne kunoo suufii keenyatti namni shaanta keenya tottolfanne wada guzoo wada finfinnee isa jedhan sana. Kanaafiyyuu jabaadhaa hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti jabaadhaa. Jabaan harka rabbiiti. Hunda keessanii baana guyyaa qabdii yeroo qabdii sa'aatii qaba. Wanti hundinuu sa'aatii isaatiin ni raawwata ni ta'a. Sammuu keessanii nibisina keessattiyyuu sammuun ofii sammuun boqonnaa qabaannan bakka yaaddee ni geessa. Wanti bakka yaaddee si ga'uu si dhorkuu hin jiru jechuudha. Waan sammuu kee sammuu nagaa ta'uu qaamni kee qaama nagaa fayyaa guutuu qabaachuudha. Kanaafiyyuu akkuma mana namaatti afnetti akkuma kushiina namaatti aragnetti akkuma shinti beeta namaatti minya day zis oduu day zis alalaas zis alaagal zis olireeb zis maatiiraaw zis gadireeb zis karraraaw zis urrumni mirg zis dirreen dannab zis adaboon goob zis goobni geerars zis siimootaay zis sinsimin zis dandootaay zis sindandayin zis leencataay zis gurra cibr